Magaalaa Adaamaatti konfiraansiin sosochii miseensota liigii dubartootaa gaggeeffame. Itti gaafatamtuun liigii dubartootaa magaalaa Adaamaa Dr. Galaanee Fiqaaduu barbaachisummaan konfiraansichaa galma paartichaa milkeessuuf tattaaffii dubartoonni taasisan keessatti hanqinaa fi cimina jiran adda baasuun haala bu'aa caalmaa galmeessuun danda'amu irratti marii gaggeessuufi jedhan. Konfiraansiin kunis kan barbaachiseef hirmaannaa dubartoonni keessatti hirmaachuudhaanis ta'ee fayyadamuudhaan gama siyaasaatiin, gama dinagdeetiin, gama hawaasummaatiin maal keessa akka jiran hubannoo akka argatan kanaaf immoo itti guuttachuudhaan dubartoonni keenya maalirratti hirmaachuu akka qabnu, maalirratti walutullee akka dinagdee keessatti, hawaasummaa keessatti, siyaasa keessatti hirmaachuu akka qabnu hanqina qabnu adda baafachuudhaan wantoota ciccimoo kanaan dura qabnu immoo itti fufsiifamne guddina biyya keenyaa, badhaadhina biyya keenyaa kan paartiin badhaadhinaa fuulduratti qabatee karoorfatee galma ga'uuf deemu san badhaadhina maatii sana galmaan ga'uuf maaltu nurraa eegama, maal immoo hojjennee ofirraa qabna, dubartootaaf maaltu hojjetame, dubartoonni immoo maal hojjechaa jirti, biyya kanaaf bu'aa maalii buusaa jirti kan jedhu irratti marii akka taasifnuuf. Saganticha irratti argamuun ergaa kan dabarsan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa hojiin gama hundaanuu hojjetamu qooda fudhannaa dubartootaa malee hin milkaa'u waan ta'eef dubartoonni kana hubannoo keessa galchuun hirmaannaa cimsattanii guddina biyyaaf gahee keessan bahachuu qabdu jechuun dhaamaniiru. Hawaasummaa fi dinagdee keessatti dubartootaan ala milkaa'uu hin dandeenyu jennee isin wajjin hojjechuudhaaf akka tarsiimottis qabatamaan karoora keenya keessattis hojii babal'aa hojjechaa akka jiru hin beekamu. Gama biraatiin waa'ee barnootaa, waa'ee fayyaa, waa'ee hawaasummaa waliigalaa yoo yaadnu yoomiyyuu isin ala yaaduun hin danda'amu. Dhugaan jiru jechuudha. Daa'imman mana barumsaa dhaqanii mana barnootaa keessatti tasgabbaa'anii akka barataniif gaheen isin taphattan gahee olaanaadha. Eenyumtuu taphachuu hin danda'u. Nagaa akka ta'uuf, tasgabbii akka argatuuf, qorqalbiin mucaa sanaa mana barumsaa keessatti waan argachuu qabu akka argatuuf gaheen dubartootaa baay'ee olaanaadha. Gama fayyaatiinis olaanu kanuma. Waa'ee fayyaa hawaasa keenyaa, waa'ee fayyaa daa'immanii, waa'ee fayyaa dargaggootaa, waa'ee fayyaa waliigalaa yoo ilaallu hirmaannaa fi qooda fudhannaa dubartootaatiin ala waa'ee kana haasa'uun baay'ee humna qabaachuu hin dandeenye dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf hojii hunda keessatti isin utubaa, isin bu'uura ta'uu keessan beektanii gama sanaan isinis hojii isinirraa eegamu akka hojjettan hojjechaas jirtu caalmaatti immoo akka hojjettan isinirraa eegama. Hojii akka magaalichaatti hojjetamu keessatti dubartoonni adda durummaa fi xiiqiin hirmaachuun jijjiirama qabatamaa fidaa jiraachuu barreeffama gabaabaa dhiyaate keessatti ibsameera. Gama biraatiin ijaarama dubartootaa cimsuu keessatti harkifannaan jiraachuu akka hanqinaatti tuqameera. Hirmaattonni konfiraansichaa tokko tokko yaada kennaniin kallattii paartichi kaa'e irratti hundaa'uun jijjiirama dhuunfaa fi biyyaa fiduuf qindoominaan hojjetaa turuu himanii fuuldurattis jarmiyaa keenya cimsannee milkaa'ina caalmaaf kutannoonni hojjenna jedhan. Sanii dubartoota ijaaruu irratti, dubartoota baasuu irratti, dinagdee isaaniitti misooman akka isaan gara fuulduraatti ce'anii darbanii deeman ijaarama isaanii lafa qabsiisuu irratti hojjechaa jirra jechuudha akka aanaa keenyatti. Akkasumas immoo faayidaa fayyadamummaa dubartootaa irratti dubartoonni keenya maal irratti fayyadamuu qabu kallattii mootummaan keenya kaa'e irratti isa sanii wal qabatee fayyadamummaa dubartootaatti hojjechaa jirra. Ani wanni akkaataan itti hirmaachuu barbaadu dubartoota koo deeggaruu fi cinaa dhaabbachuudha. Fakkeenyaaf kan harka qalleeyyii ta'anii dubartoota akka hojiitti bobba'an hirmaachisuudhaan of kennee to'ii dubartoota haala gaariidhaan akka hojjetan barbaadee tanan jira. Fuuldurattis karoora kiyya kana waan ta'eef dubartoota kiyya cinaa dhaabbachuudhaaf itti cimee jira hojjechaa jira jechuudha.